ta'uu yoo barbaadde kanneen armaan gadii hubadhu qalbitti qabadhu. Tokkoffaa namoota biroo irraa adda ta'uu dhabuu yaaluun yookaan sodaatuun nama akka hin mufachiifne yaaluun fi namoota biroo irraa waan barbaaddu eeguun ofitti amanuu dhabuudhaaf si saaxila. Lammaffaa yakka yoo hin raawwanne yookaan cubbuu hin dalagne namoonni maal naan jedhu keessaa bahi. Ofii keessa dhugaa ilaalcha addunyaa kee, namummaa kee fi abjuu kee fudhadhu hordofi. Sadaffaa abjuu kee irratti socho'uu yoo jalqabdu gatii kaffaluufis qophaa'i. Sababni isaa wanta tolatti galma nama geessu hin jiru waan ta'eef. Namoonni milkaa'an baay'een isaanii milkaa'inaaf gatii hadhaawaa kaffalan. Arfaffaa namoonni si mormu ilaalcha addunyaa isaanii sirratti adeemsisuu yaalu garuu sun homaa miti. Wanta ati dagachuu hin qabne hawaasni adeemsa osoo hin taane bu'aa qofarratti xiyyeeffata. Shanaffaa waan barbaaddeef akka deemtu hamilee ofitti hori. Ammallee sagalee waan barbaaddu sitti himu jabeessi. Dhageeffachuu immoo carraa ofiif kenni. Jahaffaa amma fedhe yoo sitti ulfaatallee waan barbaade duuba deemuu irraa of duuba hin jedhin. Akkuma sibiilli yoo ibiddaan gubate jabaatu atis qorumsa si mudateen hamilee kee ittiin jabeessi. Torbaffaa abjuu keessa dhugaa fudhattee hordofuu erga jalqabdee fuuldura malee duuba ilaaluu yoodhiif ofitti amanamummaa ni argatta. Saddeetaffaa yoo of taate adeemsa keetti fufte ofitti amanamummaan kee ni dagaaga. Viidiyoo dabalataatiif na hordofuun irraanfatin.